Anafsuma, nafsuma, nafsuma Afrikaani. Anafsuma, nafsuma, nafsuma Afrikaani. Yaa ilma nahiyyaa tokkummaa cimsaa. Lagaafa amantaan wal qooduu dhiisaa. Qawwee warqeedhaan maaliif jijjiirra? Jaalala moonee biyya ijaarra. Nafsuma, nafsuma, nafsuma Afrikaani. Shamarka fuunee hordoftoota Qubee TV irraa yerootti qubee poodkaastii keenya simbiraan geenyurra geenyeetu kan jiru. Qubee poodkaastii keenyaan akkuma kanaan dura baratame namoota jajjaboo hawaasa keenyaaf ergaa jajjaboo ni dabarsu ni barsiisu jennee yaadnu asitti dhiyeessuun isaan waliin turtii taasisna. Guyyaa har'aas artist Biraanee Tafarraa qabannee dhiyaannee jirra. Iseen dhimmoota aartiidhaan wal qabatanii fi dhimmoota garaagaraa seenaa jireenya isaa irratti turtii waliin taasisna. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftee bira. Baga nagaan eegdee baraka. Akkam jiruuf jireenya? Bareeda Rabbi galataa argatumaan jedhu. Biree namoonni aartiidhaan baay'inaan si beeku. Namni immoo eessatti dhalattee haasaan kee takka Arsii siin fakkaataa giddu galeessa Oromiyaa kanas Tuulama siin fakkaata. Biree eessatti dhalachuu seerraa kaanu? Ani kaniin dhaladhee guddadhee godina Arsii aanaa Digaluu fi Xiijoo magaalaa guddoo magaalaa Saguree jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhe. Magaalaa guddoodha. Baay'ee guddoo Finfinnee caalti. Yeroo tokko gaafa dhaga'u maatiimti bireeyyuu Finfinnee irraa buqqaanii eerpoortii bakka amma Boolee kanarraa buqqaanii yeroo jedhame haasa'amu nan dhaga'a. Sirraas yeroo hedduu maatiin kee sirna darbe keessa akka isaan baay'ee rakkoon baay'ee irra ga'e kaasta. Akkamittiin maatiin kee Booleedhaan wal qabatan jireenyi kee akkamitti Booleedhaan wal qabatame jira? Dhugaa gaaffii bareedana gaafattee abbaan koo akaakayyuun kiyyaa ispeeshaalii abbaan kiyya daa'ima ta'eeti asii kan buqqaane akaakayyuun koo garuu naannoo Boolee Bulbulaa lafa jedhamu lafa qonnaa isaanii ture achirratti qonnaan maatii isaanii jechuun abbaa kiyya eessuma kiyya fa'a qonna qotee jiraachisaa ture jechaadha. Asii gaafa lafa isaa akka gadhiisanii gaafatti himamu wal faana godaanan jechaadha maatiin kiyya hundi akaakayyuun kiyya akkaawwan kiyya eessumoonni kiyya hundi godaananii gara Arsiitti galanii amma achitti jiraatu jechaadha. Olmosti baay'een isaanii magaalaa Saguree keessa jiru. Sirna kam keessa jechuudha? Dargii keessa. Bara dargiiti. Walakkaan isaanii immoo erga wayyaaneen dhufee booda gaafa eerpoortiin bal'atu kan ka'anidha. Yeroo lama buqqa'ee maatiin koo. Kanaaf Finfinneen kan eenyu ture siif? Finfinneen yaa atillee beektaa keenya gaafiin qabu kun. Yeroo falmiin akkasii uumamu yeroo baay'ee keessattuu warra qabsoo keessa gama aartiitiin ture keessas jirta. Dhimmi Finfinnee gaafa gaaffii ta'u fakkeenyaaf nuyi amma Finfinnee irraa fagootti dhalannee maatiin nutti dhiyoo Finfinnee irraa buqqa'ee hin jiru. Garuu Finfinneen seenaadhaan kan Oromoo ta'uu sirriitti beekna. Warri akka keessan maatiin buqqa'ee eenyummaa lafti keessan handhuurri akaakaa kee asitti awwaalama. Yaadni akkasii gaafa ka'u maaltu isinitti dhaga'ama akka maatiitti? Isaan karoorfatanii uummata Oromoo irratti hojii baay'eetu hojjetame. At least ammallee namni ija qabu in ilaala malee hojii baay'eetu jira. Akkam turee akkam keessa dabarree maal keessa dabarree har'ammoo maal keessa jirraa akkamitti lafa abbaa keenyaa deebisiisnaa deebisiisaallee jirra miti amma waan baay'eetu jira. So gaafiin magaalaa Finfinnee guddaanii xiiqidha. Almost gaafii xiiqidhaan guutameedha. Amma immoo shaggar jedhanii gaafa shaggar Finfinnee irraa adda baasanii qabanii yookiin marsanii axiranii Finfinnee tana gaafa shaggariin eeganii
ani baay'ee na gammachiisa by the way. Anaani gaafii Oromoon gaafachaa ture keessaa gaafii jalqabaati yookiin gaafii seena qabeessatu deebi'ee jedhee yaada by the way. Maaliif kaleessa irraa buqqaanii har'a garuu at least deebi'anii dhaabbachaa jiru. Isa kanayyuu nama ija qabu, nama qalbeeffatee, nama fageessee yaadu yookiin immoo seenaa jalqaba ture san nama beekutu har'a jechuun deebiin kun kan galuuf jechaadha. Malee akkasumatti fakkeenyaaf yoon sitti mee ati seenaa beekta waan ta'eef sii gala lafa seenaa qabeessa lafa xiiqii keessa uumamteedha Shaggar miti magaalaa xiiqee dhalleedhanna hojii guguddaa hojjechaa jirti kana caalaallee hojjetti jennee abdanna. Kanaaf dhimmichi dhimma akka sabaattis nu yaachisaa turedha. Bifa kanaan Shaggar hundeeffamuun isaa immoo siinsi gammachiiseera jechuudha. Baay'ee malee. Namni tokko yeroo dubbatu dhageenya waan baay'ee waan haasofnu qabna gara fuulduraatti garuu hundeeffama Shaggarii wal qabatee namoonni master pilaanii maduraan mormamaa turetu hojiirra oolaa warra jedhan jiru. Sirriidha master pilaaniin jalqaballee gaafatamaa ture. Akkaataa amma deebii argate kanaan garuu miti ani akkanaa gallutti. Maaliif master pilaaniin dhuguma mormaa turanii gaafachaa turanii mormaa turree lafee baay'eetutti cabee dhiiga baay'eetutti dhangala'e. Garuu deebiin isaa garuu akkaataa jalqaba gaafatameetiin ol jechaadha. Jechuun gaafiin gaafatamaa ture guddaadha garuu deebiin deebi'e garuu dachaa isaati akka yaada kiyyaatti. Akka tubattutti. Mee haa ta'u asaamatu gara kanatti nu fide kaayyoon keenya guddaan bireen aartii keessa jirti. Mee bakka itti dhalatte kanatti aartiin akkam ture yerooti dargaggummaa keessa jirtu yerooti barnoota keessa jirtu akkamittiin gara aartiitti dhufuu dandeesse kan jedhutti dabarru akkam ture mee yeroo barnoota aartii kana yaaltamoo barnootaan booddee gara aartiitti dhufte? Akkuma sitti mee ani magaalaa xiqqoo keessattiin dhaladhee guddadhee normaalii magaalaa baay'ee xiqqoo keessattiin dhaladhee guddadhee waan ta'eef even televizyinii yuu kalariin turre dhuguma dubbachuuf yoo ta'e ani black and white ture ergasii televizyiniin illee I don't know amata 8-9 irratti even kan kalarii ta'e kan jechuun magaalaa keenya kan TV'n galee jechaadha. Yeroo san keessatti sirba afaan Oromoo inuma dhaggeeffanna garuu carraa hojjechuudhaaf inuma qaba jedhee yaadu. Fedhiin qaba. Baay'een weelluu jaaladhaa sirbanaan jaaladhaa yeroo cidhaa fa'aa akkas kan maatiitillee kan ollaatillee yeroo jiru baay'een deemee nan dhiichisalleedhaa nan sirballeedhaa waan baay'eetu jira. So garuu sirbii yookiin gara aartii galuun fedhii kiyya ture. Garuu baay'ee fagoo akka ta'e nan beekanarra. Maaliif ani magaalaa xiqqoo san keessattiin jira. Most probably namoonni waan akkasii hojjetan gara magaalaatti siquu qabu yookiin immoo magaalaatti haala mijataa barbaada sila ta'ee fi so baay'ee fagoo waan ta'eef isa yaaduu hin fedhu garuu weelluu nan dhaggeeffadha. Weelluun afaan Oromoo baay'een sirba qabsooti. Isa fa'aa dhaggeeffachaa guddadhee jechaadha akka namoota kaanii. Sirba eenyu fa'a? Ani yeroo baay'ee kan hin dhaggeeffadhu sirba Alii Birraa, sirba Caaluu, sirba Qamar fa'aa, Amalmaal fa'aa nan dhaggeeffadha. Akkuma nu bira ga'een kan dhaggeeffannu. Naannoo keessanitti yerooti barnootarra jirtu kanatu dhaga'ama jechuudha. Achumatti barattee? Achumatti hin baradhe amma kutaa 8 achuma magaalaan itti dhaladhee keessa guddadhe keessatti baradhe 9 immoo magaalaa Asallaa keessatti baradhe. Gara magaalaa godinaatti dabalatee. Achiin jiru ture yeroo san. Carraa waltajjiitti baatee sirbuu argatteetta yeroo barattu keessa? Lakki takka argadhee hin beeku. Fedhii qofa. Fedhii qofa. Fedhii qofa akkasumatti manuma barumsaa keessatti ijoollee faanaa akkuma siin jedhee yeroo cidhaa yeroo bara haaraa akkasitti malee carraa hin argannu akkasitti.
Maal fa'aa sirbitu yeroo akkas ollaa deemtan dargaggeessa fa'aa kana wajjin wal ilaallattu? Jechuun weelluma akkasumatti baadiyyaa san keessatti sirbamu fa'aa sirbinaa yeroo tokko tokko immoo yoo sirriitti dhageenyee caqasnee qalbeeffannee wanni jennee sirba Taaddala Gammachuu fa'aa baanii nan baasaarra akka sirba akkasii qabadheen jira fa'aa jennee weellu isaan baasnee waliin taphannee jecha. Haalli barnootaa yeroo baratte keessa akkam ture naannoo Asallaattis haa ta'u bakka itti dhalatteettis haa ta'u haalli barnootaa akkam ture haalli mijataan akkam ture? Barumsi gaarii ture. Akkuma ijoollee kaanii baadiyyaa keessatti dhalattee guddattee hin barannaa hin deemna xiqqoo nurraa fagaata. Deemnee barannee akkuma deemnullee ka waayumaa wanni kana sirbaatiin deeman yeroo baay'ee garuu fiigichaan hin deemu. Yeroon deemullee yeroon deebi'ullee fiigichaan deemeen deebi'a kan sidhi mana barumsaa. Ijoolleen naannoo Asallaatti dhalatan fiigicha kana yaalu baay'inaan Arsiin atileetota hedduu baaseeti kan inni beekamu. Naannoo keessatti atileetota hedduutu ba'e. Carraa sana yaaluuf waan arganne? Argadheen ture. Nan fiiga ture illeedha. Akka godinaatti illee godina bakka bu'ee akka magaalaa naan itti dhaladhe keessallee magaalaa naan itti dhaladhe bakka bu'ee fiigaa ture. Even if kan si dhibu 10,000 fi 5,000 fiigaa ture. Atileetii taatee turte? Ta'een ture. Ittiin fufne malee jechuun bakka haalli jiru magaalaa san keessatti maatiin illee yoo danda'ame barumsa keenya jabaannee akka barannuuf malee kilabiin wayii yookiin si qabee akka gaariitti shaakalsiisee amma dorgommii keessa galtutti wanniin haalli mijataan waan hin jirree fi yaa ijoolleen akkasumatti gaafa olumaa gadi deemtu waan tokko tokko mudachuu danda'a jedhee waan maatiin amanuuf maatiin baay'ee nuun lolaa ture yeroo san. So isaan illee akkuma ta'e ta'anii garuu practice goonee wanni jennee shaakallee maal jennee dorgomee illee moodhee illee beeka actually garuu haalli isaa haala baay'ee rakkisaa keessa ture jechuudha yeroo nuti fiigicha kana jalqabu. Tutti fufteeti garuu bakki itti dhalatte bakka milkaa'inaa atileetii ture. Dhuguma homaa gaafii hin qabu. Har'allee yoo ta'e amma nan jalqabaa. Ammatu fiigdee akkam? Kiiloomeetira. Fiigdee beektaa dhiyootti ispoortii maaf? Fagoodha lakki. Ammallee garuu odoon asii bahee numaan fiigarraa gadee yoo ta'e immoo natti salphata. Homaa rakkoo hin qabu. Sana booddee gara Finfinneetti dhufte. Finfinneen akkamitti simatte maatiin keessarraa deemanii ati immoo dhufte akkamitti simatte akkamitti gara kanatti normaalii nuti Finfinneedha jechuun maatiin koo garas ba'e malee abbaan koo magaalaa tanaan abdatu hojii baay'eetti hojjeta asuma dhufaa yeroo baay'ee shaggariin deema jedhaa dhufee hojii hojjetee fa'aa deemaa nagada keessa jira abbaan koo nagada waan adda addaa keessa jira waan ta'eefi inuma dhufa Finfinnee shaggariin deema jedhee shaggar ga'ee fa'aa deebi'a waan ta'eefi nullee gaaf tokko shaggartana dhufnee akka keessa jiraannu yookiin immoo akka hojii hojjannu hin abdanna turre by the way. Sanumaaf nullee garana dhufnee barumsa keenya asitti baranne jechaadha magaalaa Finfinnee keessatti. Maal baratte Finfinneetti? Medical laboratooriin baradhe. Amma medical laboratorii barattu ammas aartiitti hin seenne? Hin seenne lakki. Hin seenne yeroo san sirumaa oduman medical laboratorii baradhu wanniidha shaakala jalqabeen ture fiigicha jechaadha. Asuma Finfinnee ijoollee shaakala keessa jiran barbaannee waliin shaakaluu jalqabnee turre fiiguu keessa kiyya fedhiin qaba waan ta'eef soo abbaan kiyya immoo maal jedhaa ani kanin si fidee akka barumsa kee barattuuf malee kanaaf miti tokkoffaa gaafa ani shaakalaa dhufe mana barumsaa deemu yeroon na jalaa darba jechuun yookiin baratanii fa'aana eeguu yookiin akkasitti baay'ee na rakkise barumsa wajjin walitti naa dhufuu didee fi malee shaakala jalqabeen ture by the way. Mirguma barnootaaf as dhuftee? Gara sulultaa kana fa'aa deemnee fiigaa turre ijoollee fa'aan garuu barumsa wajjin naa ta'uu didee abbaan kiyya immoo ani kanin si fide achii barumsa akka barattuuf malee kanaaf miti yoo baratte yookiin garas deebi'ii jedhe jennaanuman baqqaa dhiisee barumsa irratti. Barnootni
akkam ture medical laboratooriin akkam ture? Yaa medical laboratorii jalqaballee ogguu nama fayyaa wajjin barnoota wal qabatu barate hin fakkaattu garuu yeroo miidiyaa irratti. Akkamittiin baradhe beektaa obboleettiin tiyya hangafti narsiingii baratte. Narsiingii ishiin barannaani nama tokkotu gidduu keessa ture odoo akkasitti barsiistee dooktarii qaxartee kilinika bantee fi ijoolleen moor bakka gaarii ga'uu danda'u atillee nagada keessa waan jirtuuf akkas jedhee namni jennaaniin itti yaadeetillee miti gara meedikaal laaboraatoorii kan hin dhufe. So yoo nuu banee yoo hojjechuu dandeenye ishiin narsii baratte ani laaboraatooriin baradha. Achiin booda waan barbaachisu dooktara fa'aa qaxarree buufata bakka fayyaa buufata kilinika wayii barannee hojjanna kan jedhu ture yaani saniifan san baradhe. Ittiin hojjette isa booda? Amata 2.5. Yes. Magaalaa Dukam. Asuma. Buufata fayyaa magaalaa Dukam keessa amata 2.5 hojjedhe. Akkamittiin gara aartiitti dhufte irra caalaati barnootaaf atileetiksii kana fedhiin keessa galinni jiru aartiidhaan wal qabatee yaalamaa yeroo barnoota deemtuuf galtu waan yaaltu irraan ala carraan hin turre akka ta'e jechaa jirtutti akkamitti gara aartiitti dhufte akkamitti gara walleetti dhufte akkamitti nu yaadachiiste? Akkamittiin dhufe seeta. Baay'ee fedhiin qaba ture ani gara wanni itti dhufee hojjechuudhaaf gara aartiitti galee hojjechuudhaaf fedhii immallee hin qabu. So garuu haala isaa akkamittiin mijeessa jedhee nama baay'ee gaafachaan ture kan si dhibu. Yeroo baay'ee namoota faana namootan argadhu akka carraa ta'ee artistoota wajjin walitti dhufeenya hin qabu. So naannoo isaan jiranitti yoo deemte yoo isaan argatteetiin alaa waan gootu hin qabdu miti. So yeroo baay'ee nama tokkotu jira biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa ani normaalii hoduman Dukam hojjedhu naannoo Saarbeetitti isteeshinarii wayii banadhe. Atumte? Eeyyeen. Isteeshinarii banachuudhaaf fedhiin qaba ture baay'ee. Meeshaalee barreeffamaa nan fidan jedha. Durri naasaa isallee baay'izawee ani maalii yaada beektaa namni tokko yeroo tokko jiraatee darba addunyaa tanarraa. So carraa Waaqayyoon naa kenne hanga lubbuun kiyya jirutti waanan danda'e hunda xaarradhee jiraachuun fedha. So amma tokko maatiin si gargaaruu danda'a. Namni gariin hiriyyaan gargaaruu danda'a. Namni gariin akkuma haalaati ka. Akka carraa garuu aniin Waaqaa gadi maatii kiyya abdadhee abbaan koo na gargaaraa. Hojii oduman meedikaal laaboraatooriidhaan qaxaramee Dukam hojjedhu naannoo Saarbeet kana dhufee biiroolee Oromiyaa bira isteeshinarii barbaaddachaa ture jechaadha. So achuma keessatti nama tokko argadhee waa'ee aartii mari'adheeni Umar jedhama. Umar Goobee yookaan beektuun ta'e. Inni immoo nama aartii keessa jiru nama Muusaa jedhamu naa fidee Muusaa kana wajjiniin diiteel haasofnee waan tokko na gargaaree gara aartiitti galee jechaadha. Garamitti si qajeelche Muusaan? Muusaan maal naan jedhe jalqabaa mee waan akkasii mee muuziqaa akkamii hojjettaa fedhiin kee akkamii sagaleen kee akkamii waan akkasii na gaggaafate yoo akkuma ogeessa aartii keessa nama baay'ee ture waan ta'eef na gaafatee Muusaa wajjin erga haasofnee booda sagalee kiyya erga laalee gitaara qabatee waan tokko sagalee kiyya laalee akkaataa waan tokko kana barsiisee jechaadha. Muuziqaan kan hojjetamu akkaataa kanaanii vookaalii hojjechuu qabdaa daddeebistee waan tokko dhaggeeffachuu qabdaa kan dhaggeeffatte san immoo shaakaluu qabdaa daddeebistee jechuu qabda waan ta'eef saniin booda baqa na bilcheesse jechaadha amma danda'ame na bilcheesse muuziqaa isuma jalqabaa beemmee deemii jedhu san akkan hojjedhu na gargaara even walaloo fi daloo isaatu isuma naa kenne jechaadha. Mee dandeettii kee Muusaatti agarsiisuuf wallee eenyuu sirbite jalqaba? Jalqaba kan Taaddala Gammachuun sirbe kan si dhibu. Mee nu yaadachiisa? Na yaadadhaa qonneen lafa ba'ii yaadammatoo maasanii garaan nama badaa waan darbee yoo kaasanii ija kololaa maaloo gamma gambaa yaa qorqoorroo kololaa maaloo gamma gambaa yaa qorqoorroo ija kololaa maaloo ormii tuqeennaa malaala kololaa maaloo abbaatu dhoowwaa taroorroo kan jedhu san. Koomenti akkamisii kenna gaafa dhagaa? Bareeda naan jedhe dhugaa waaqaati bareeda moor gaafa immoo daddeebistee
shaakalaa deemtu kana caalaa sagalee kee midhaaksaa deemta waan ta'eefi waan akkasii naan jedhee na jajjabeesse jechaadha. Asumaan Muusaa Galatoomii jechuun hin barbaada. Isa booddee ofiisaatii sirba wallee kee jalqabaa akka itti baastuufis si waliin dhaabatee. Baay'ee. Walaloo naa kennee, daloo naa kennee, na wajjin istuudiyoo deddeebi'aa ture. Hanga weelluun kun even kiliippiin isaa hojjetamee dhumutti guyyaa takka na wajjin gargar hin baane nama baay'ee kabajuudha, nama baay'ee jaaladhuudha. Asumaan Galatoomii jechuun hin barbaada. Mee sirba kee jalqabaa nu yaadachiisachuu waan sagaleedha. Ka jalqabaa beemmee deemee sirraa hin haftu. Dhibeen jaalala garuu sirraan hanqattu medee milaali'atu afaan wallaalee dhibee fayyadab jaalala yoo daawwee qorsaa silaa sumannaa wayyaa hin callisini silaa situ daawwee qorsaa jaalalaan naa dhibeef taanaaf taa'een si faarsaa jedha. Waggaa 8 ta'ee motora. Almost waggaa 8. Sirbi kee jalqabumarraa Afrikaa toonii sirboota Afrikaatiin walitti dhiyaata jechuudha. Dhuguma. Yeroo baay'ee sirboota Afrikaatiin kan itti beekamtu haalli uffannaa kee haalli keerogiraafiin sirba keetiittiin hojjetamullee Afrikaadhaan walitti dhiyaata. Sirboota Afrikaa dhaggeeffachaa guddatti moo akkamittiin gara Afrikaatti of harkiste? Normally ani sirba akkuma siin jedhe even baay'eeyyuu kan hin dhaggeeffachaa guddadhe sirba qabsooti. Kan Alii Birraa fa'aa akkuma siin jedhe garuu gaafa immoo gara magaalaa dhufnee waan tokko aksesii tokkoof gaafa dhiyoo taanu garuu baay'een appreciate godha sirboota Afrikaa baay'ee lallaalaa jaalachaa deeme malee. Normally sirbuma afaan biyya keessaa dhaggeeffachaa ture jechaadha. Mee sana booddee walleewwan hedduu hojjette baay'inaan sirboota Afrikaa kanaan immoo baay'ee jaallatamta. Mee sirbattaan hojjechuudhaafis karuma jalqabde irratti fufte moo ofuma keetii walaloo barreessuu yeedaloo qindeeffachuutti fufte? Ofiif walaloo hin barreessine garuu yeroo baay'ee weelluun ani hojjechuu barbaadu har'alee borullee yoo ta'e weelluusaa osoo hin taane yeedaloo isaan barbaadan. Yeedaloon isaa kan gurratti namatti tolu jiraa mitiire waan akkasii osoo ta'e walalootti galchuun salphaadha jechuun anaaf atillee teenyee walaloo barreessinee yeedaloo san keessatti galchuun hin danda'amu. Inni guddaan garuu yeedaloo bareedaan barbaadan. Yeedaloo bareedaa san keessatti weelluu kanan barbaada yoo jette abbaan fe'ee sii barreessa garuu isa san irratti adgootee ati yaanni kiyya ani silaa waan akkasii ture jettee itti kennitee wajjin midhaaksuu dandeessa jechaadha. Sirboota Afrikaa kana keessaa maama Afrikaa kan jettu namni baay'ee jaallata. Miidiyaa irrattis baay'ee irra deddeebiin daawwattoonni daawwachaa kan turan keessaati haalli kiliippiin isaatti hojjetame illee dhugumatti eenyummaa Afrikaa fi hawaasa Oromoo kana walitti waan hidhu agarsiiseera walleen suni. Sana nu yaadachiisiiti haala hojiin sun itti hojjetame immoo achumaan nuti. Maama Afrikaanii amma yeroo baay'ee nuti fakkeenyaaf Afrikaan guddoodha mitiire. Afrikaa keessatti nuti immoo Itoophiyaa guddoo qabna. So waa'ee Arsii yookiin waa'ee Booranaa yookiin waa'ee Jimmaa osoo hin taane akka waliigalaa Itoophiyaan nuti qabnu Afrikaa guddaa kana keessa jira waan ta'eef keessa dabarree waa'ee Afrikaa maaf hin hojjennu kan jennu ka mari'annee nama yeedaloonaa barreesse waliin hojjenne. So achi keessatti waan akkamii waan ergaa akkamiitu jira. Tokkoffaa Afrikaan biyya dureessa akka taate waa hunda akka qabdu keessa immoo dabarsinee akkam goone Afrikaan biyya lafee jechuun Itoophiyaan biyya lafee abdii isaan ijaaramte jedha. Nelson Mandelaan illee keessa jira inni immoo Afrikaa keessa jira. Leenjii kan fudhate so lafee isaaniitiin ijaaramte waan ta'eef akka laayyeetti biyyattiin tun namni baay'een biyyi Itoophiyaa jedhamu fakkeenyaaf muummichi keenya
Dr. Abiy Ahmed gara aangootti akka dhufeeni Oromoon biyyan bulchuu Oromoon hin danda'u Oromoo walii galteen qabu gamtaan qabu tokkummaan qabu baay'eetu jedhamaa ture atillee anillee namoonni baay'een illee ni beekna sii galee so even haala har'a biyyattiin keessa jirtu ilaaluutiin alaa inuu kakaleessaa gadi taati jedhee namni abdachaa ture baay'eetu jira. So sanii fi biyya lafee abdiisaan ijaaramteen kuftuu jedha. Na yaa ilmaan ayyaa tokkummaa cimsaa lagaaf amantaan wal qooduu dhiisaa qawwee warqeedhaan maaliif jijjiirra jaalalaan moonee biyya ijaarraa jedha. Yeedaloodhaan nu jedhee. Ayino. Yaa ilmaan ayyaa tokkummaa cimsaa lagaaf amantaan wal qooduu dhiisaa qawwee warqeedhaan maaliif jijjiirra jaalala moonee biyya ijaarra nafsuma 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 afrikaani nafsuma 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 afrikaani jedha. So asirratti ergaa nuti dabarsuu barbaannu waan qocollaa kaleessa keessa dabarre kaleessa bo'aa turre kaleessa aarsaa guguddaa ijoolleen Oromoo kaffalaa turte lafeen isaanii cabaa ture dhiigni isaanii dhangala'aa ture meeqammoo biyyaa baqatee galaanni nyaachaa ture har'a inni sun akka deebi'ee nutti hin dhufne nuti amma tokkummaadhaan gamtaadhaan biyya keenya dhaabna biyya keenya ijaarra biyyillee akkasiin jettaniin kuftuudha ergaan isaa kana waan ta'eefi biyya bulchuun danda'a Oromoonidha. Biyya bulchuurraa darbee amma namni ija qabu yoo ilaale bar akkaataan biyyattiin keessa jirtu almost maaliif namni kanaan dura Duubaay fa'aa deemee kan bashannanu bar wanti haaraan uumameetii miti bar kan amma magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbate kanaa bar. Gara sanatti dhufna wanta tamma kaastee jira. Niilsan Maandelaan gara Itoophiyaatti dhufeetu leenjii qabsoo diddaa sirna gita bittaa akka mormu kan ta'e. Injifannoo sanaafis Itoophiyaan deeggarsa guddaa akka sirna Niilsan Maandelaatiif akka dhuunfaatti isaaf akka inni immoo sirna gita bittaa warra adii ofirraa kuffisu barnoota garaagaraa kenniteetiif. Torbee kana yoo sooshaal miidiyaa argaa ta'e ijoolleen Itoophiyaa ijoolleen Oromoo biyya Saawuz Afrikaa keessa jiran Afrikaa kibbaa keessa jiran jechuudha. Miidhaa garaagaraa irratti gaggeeffamaa jira. Itoophiyaan biyya keenya keessaa ba'uu qabu jechaa jiru. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni biraas. Oolmaan biyyi kun warra akka Afrikaa kibbaa kanaaf qabdu. Akkasitiin deebi'uu qaba. Akkamitti ilaalta walitti hidhamiinsa Afrikaa keessatti wallee kee keessatti kaasteetu kan itti jirtu. Dargaggoota biyya Afrikaa kibbaa jiraniifis illee dhaamsa akkamii qabda? Haala rakkisaa keessa jiru waan ta'eef. Inni jalqabaa namni tokko akka du'u beekuu qaba baay'ee. Anillee atillee hundi keenya addunyaan kun kan sobaati. Hundi keenya boru dhiisnee keessaa godaanna. Har'a akkasitti wal qoodanii Itoophiyaan aarsaa guddaa Afrikaa kan jedhamtu tanaaf kaffaltee jirti. Even if walgahii guguddaa Finfinnee keessatti hin gaggeeffamu. Waggaadhaan si'a meeqa gaggeeffama. Haalli immoo amma Itoophiyaan keessa jirtullee aangaa'onni hundi fi biyya alaa fi biyya keessa jiran hin beeku hin hubatu. Itoophiyaa egeree hin shakku baay'ee. So ani amma yeroo tokko maaltu na gaddisiisa. Beekaniitillee wallaalaniitillee biyyaa baqatanii biyyaa ba'anii ijoolleen tun biddeena barbaadachaa deemte. Malee ergaa biraa ergama biraan qaban. Walii galtee akka namni akkamumatti sii galee amma anaaf ati gaafa dhiigni keenya dhangala'u tokko bifni keenya tokko eenyummaan keenya tokko at least har'a namni akkamitti wal qoqqoodaa jira biyya keessatti dhiisi ka biyya alaa namni jalqaba walii galuu qabaata gaafa anaaf si har'a walii galle bakka dheeraa deemuu dandeenya har'a garuu yoo asitti walii galuu hin dandeenye deemuu hin dandeenyu egeruu walii galtee dhabuudha aarsaa kana hunda ijoollee kaffalchiisaa jira mee amma ijoolleen achitti du'aa jirtu
akka waliigalaa lammii Itoophiyaa waan ta'aniif qofa. Lakkii ati Oromoodha, lakkii ati saba biraati, lakkii ati saba kanaa jedhamanii miti. Dhalattoota Itoophiyaa waan ta'aniif qofa aarsaa kaffalaa jiru. Inni guddaan gaafii kanaaf deebii kan ta'u waliigaltee fi tokkummaadha. Namni gaafa waliigalu gaafa tokko ta'e diina ofiif irraa qolachuu danda'a. Itoophiyaan biyya guddoodha, gaafii hin qabu. Egaree immoo Itoophiyaan kana caalaa ijji addunyaa hundi gara Itoophiyaatti akka naannoftu gaafii hin qabu. So har'a wal dhabanii akkasitti olaa jechuun isaanii jechuun biyya ambaatitti akkasitti du'uun isaanii baay'ee na gaddisiisa akka nama tokkootti. Garuu waan hin jedhuun qabu. Tokkummaa odoo qabaatanii, gamtaa osoo qabaatanii waan fedhan tabba kanaasii deemi yoo jetteen deemuu danda'a. Gamtaan yoo hin jiraanne garuu akka namatti ijoolleen tokkummaa yoo jiraate tokkummaa dhabuun biyya keessallee, biyya alaallee, biyya ambaatittillee, biyya ofiitittillee akkasitti harcaate jechaadha kan na gaddisiisu. Boru carraan keenya iyyuu maal akka ta'e hin beeku. Wabii hin qabdu. So kanaaf deebii kan ta'u tokkummaadha akka yaada kiyyaa. Biyya keessattis yoo tokkummaan jiraate dhiibbaa inni alarratti qabaatullee hagasuma guddachaa deema. Kanaan wal qabatee hawaasni Oromoos haa ta'u hawaasni biyya kanaa biyya Afrikaa kibbaa keessatti miidhamaa jiran hunda isaaniitiif mootummaan fala aga dandeetti kaa'uuf ni yaalanne abdanna. Isaanis aga danda'amanitti tokkummaa qabaatanii bakka tokkotti walitti dhufanii gamtaan rakkoo isaaniitti dhufu keessaa haala itti bahuu danda'an akka mijeeffatan nus hin dhaamnaa fi wallee hedduu qabda. Albeemiin baasnee miti hangamma? Lakkiin baasne. Maaliif qeenxee duwwaa ta'e? Qeenxee baay'ee qabda. Ittuman jira yoo Rabbi jedhe. Yoom? I don't know. Ittuman jira garuu yoo Rabbi jedhe. Yeroo darbes istiidiyoon seenaa akkas naan jechaa turte yeroo walii bilbillu. Garuu ammasituma albeemiin gadhiisin kofali kan jedhu sirba dhiyoo baasteetti kan bira. Kofli kan jedhu. Mee ammayyuu qeenxee maalitti fufaa jirta jechuudha? Yeroo tokko maal akka ta'e beektaa? Albeemii hojjechuudhaaf karoorfattee muuziqaa amma tokko jala illee itti fidaa qindeessaa istuudiyoo galta miti. Weelluun tokko isa tokko kuffisa beektaa? So qoy kana dhiiseen immoo kana hojjedha jettee isa yaadde yookiin isa karoorsite yookiin immoo isa sagalee waa hunda galtee xumurte dhiisteet immoo kabraa fidda. Albeemii kiyya keessatti weelluu amma kanaa jettee qindeeffattee deebitee immoo isuma diigaa itti deemta waan ta'eef malee silaa qaatan albeemii kiyya baasaa ture. Kofliin illee kanaan dura hojjetame. Yaw ergaan isaatillee yaw wabiin qabnuudha na kolfinee gammannee akka jiraannuuf kaa ergaan isaa gabaabumatti. Ammayyaadha. Walleen kee irra hedduun aadaas of keessatti qabatee garuu mor ammayyummaa of keessatti qabateetu kan inni deemu. Erga jijjiiramni dhufee bireen baay'ee fayyadamteedha. Baala gizeedha. Dhuguma baala gizee nuun jedhu. Dhuguma noo baala gizee miti uummanni Oromoo baala taraadha jedheetiin ani yaada. By the way waan akkanaa kana namoota jibban keessaa tokko ana. Baala gizee jedhanii akkasitti wal qoccalaa deemuun, wal arrabsuun, wal kuffisuun faayidaa hin qabu. Gamtaan hunda caala har'allee borullee. Tokkoffaa diina alaasitti dhufu kan ofirraa qolachuu dandeessu gamtaadhaan. Yoo anaaf si garuu wal arrabsaa deemne garuu fayyuu hin dandeenyu. Nama biraatii miti baala gizee jedhee kan maqaa nutti baase. Yookiin immoo namni biraallee yoo nu baase mirkaneeffachaa jirra nuti isa. Waan akkasii dhiisnee yoo danda'ame waanumatti jiru irratti hojii jiru irratti jabaannee ciccinee hojjannee biyya keenya gargaaruu maatii keenya gargaaruu of dhaabuudha akka yaada kiyyaatti. Baala gizee kan na jechisiisu akka yaada kiyyaatti hojii kiyya. Hojii kaleecharraa fooyyee kan qabu fi kan ana jijjiiruu danda'u hojjedhee
gizee fakkaadhee baala gizee jechuun yeroo kana kan fakkaatu miti yeroo hojii yeroo kana fakkaatu yookiin yeroo kana madaalu hojjechuudha malee baala gizee jennee ijoolleen Oromoo bakka deemneetti akkasumatti maqaa mootummaallee kaasaa haasa'aa deemu manna hojjettee of jijjiiruudha. Namni waggaa har'aa bakka tokkorra jiru har'allee achuma jiraannaan nagaddisiisaan. So steepii tokko waan ati barbaaddu sanitti itti deemuu qabaatta malee inni sun gara kee hin dhufu. Situ fedhii kee galmaan gahuudhaaf waan sanitti deemuu qabaatta malee akkasumaan baala gizee maala maanni namni akkasumatti yoo deemtu konkolaataati qabattu mootummaa sii bite maaliif naa bita mootummaa? Dhaga'een ture waan akkasii biraaniidhaaf konkolaataan bitameera lafti kennameera fi investimentiidhaan bakka afurii qabdi. Ana akka kootti akka dhuunfaatti yeroo baay'ee gaafa nama miidiyaa taatu gaaffiin keenya irra caalaan gaaffii hawaasaati garuu hawaasni Oromoo yoo lafa qabaate annatti tola. Carraan argamee carraan ittiin lafa mana argatu qabaatee jenna bitatees haa ta'u mootummaan kenneefis haa ta'u qaamni barbaade waa kennuufi Oromoo fudhataa jira waan ta'eef fudhachuun gaariidha deeyyaadha. Garuu immoo qaamoleen tokko tokko maqaa Oromoo dahoo godhachuudhaan namoonni lafa bakka 5-6 fuudhanii isa booddee lafa sana gurguranii maallaqa sana bakka hin taanetti bakka maqaa safuu Oromoo balleessutti yeroo baasan komiin baala gizeedhaan wal qabatu sana natti fakkaata akka nu badheetti tarii akka hubatte natti himuu dandeessa. So kan birees kana dhaga'een ture lafa qabaachuun tokko yoo ta'e yookaan immoo karaa seera qabeessaa yoo ta'e namni biraan fudhachaa jira waan ta'eef normaaliidha deeyyaadha. Garuu wanti isin addatti fayyadamtan akka itti baala gizeetti dabalamte wanti itti beektu yoo jiraate maali laata? Normaali ani waan hin beeku hin qabu. Jaalala mootummaa kanaaf mootummaa kiyyaaf qabu garuu daangaan qabu baay'isa wayi. Maaliif mootummaan kun mootummaa Oromooti. Gaafii biraa hin qabu naaf. Gaafii kiyya. Gaafii maatiin kiyya kaleessa gaafachaa ture. Ani kaleessa gaafachaan ture. Obboleewwan tiyya kaleessatti of dhaban kana kan naa deebisuu danda'a jedhee abdadhu tokko mootummaa kana akka yaada kiyyaatti. Kabraa garuu konkolaataa kan hin qabaane jijjiirama kana dura. Hojii garagaraan hojjedha. Nan xaara. Baay'een hojii hojjedha. Hojjechuun barbaada. Ammallee yoo ta'e yeroo hin qabu ani baay'isa wayi. Hojii hojjechuutti nan amana. Har'a maaliifan bu'ee gabaa keessa galee shunkurtaaf wanni hin gurguru. I don't care. Inni guddaan garuu hojiitti nan amana. Namni hojjete akka argatu nan beeka. Kuni gaafii hin qabu naaf. Lafallee mootummaan maal godhe jedhee naa kenna. Jechuun qajeelfamaaf ulaagaasaa guutee yooniin ani gaafadhee akkuma Oromii fudhatutti fudhachaa akkuma namni kaan fudhatutti fudhachuu nan danda'a. Fudhadheellee jira. Mootummaan na deeggaree yookiin waa tokko naa godhee miti. Akkuma namoota kaanii tajaajila even if waa tokko sitti himu 2011 lafa investimentii gaafadheen jijjiirama dura 2012 gaa 2012 ino 2012 akka faranjiitti jechuudha. No. Jijjiirama 2010 fedheen. Miti. 2010 kan muummichi ministeeraa kana aangoo qabatan 2010. 2010? I don't know. 2011 gaafadheen lafa investimentii. 2011 gaafadheeni lafa investimentii ulaagaan irraa barbaachisu waa hunda bank statementii guutee project proposaalii guutee tiin nambarii waa hunda guuttadhee gaafadhee 2014 beenyaa qotee bulaa miliyoona 3 kaffalee still now laftiin harkan keenya fakkeenyaan siin jedha. Silaa osoo gargaaramnee immoo tokko irratti hin dhaabbannu turre. 3-4 qabna turre. Isallee hin barbaannu. Garuu ani akka waliigalaatti yaadan ani kaasuu barbaadu tokko mootummaan keenya gaafii hin qabu. Dhibbaan itti amana. Yoon danda'e mootummaa kana cinaa dhaabbachuu deeggaruun fedhii kiyya. Mirga kiyyaleedha namni na daangeessu hin jiru.
garuu akkanumaan ololo adda addaa jiraa mitiire ati fakkeenyaaf ana bakka gaarii irratti hin argine na gorsitee na deebisuu yoo barbaadde na gorsita natti himta. Gorsi kee anaan fayyannaan bakkan jiru san irraa yookiin immoo karaan irra jiru san dhaabee karaa biraa filachuudha. Akka yaada kiyyaa mootummaan kun mootummaa keenya miti. Yoo dandeenye deeggaruu. Yoo dadhabne immoo komantii adda addaa kennuurraan afaan keenya ziip goone teenye waan jiru ilaaluudha malee yeroo tokko tokko an nagaddisiisa baay'ee. Maalifi har'allee borullee waanan jedhuu qabu tokko ummanni Oromoo tokkummaa erga hin qabaanne gamtaa erga hin qabaanne alagaan ganaa surree nurraa baastee odduu nu garaftee nee hin amnallo baay'ee dhibbaan aman yoo gamtaa qabaatte yoo tokkummaa qabaatte garuu abbaa feeti ofirraa ari'uu dandeessa. Amantiidhaan gosaan naannoodhaan gooxiidhaan wal qoqqooduun inulaal har'allee borullee waan kana dheeressaa nullee gamtaa dhabaa akkasumatti nurraa darbee ijoollee keenya miidha waan kun. Yoo dandeenye tokkummaadhaan mootummaa haa gargaaru. Mootummaa cinaa haa dhaabbannu. Mootummaa Oromoodha. Gaafii Oromoo hin deebisa. Overnight ilmoon takka har'a dhalattee har'a guddattee har'a miilaan deemtee har'a mana barumsaa galtee har'a yuunivarsiitiin galtu. Adeemsa dheeraa qaba. So adeemsa san immoo mootummaan illee gaafii overnight sabaaf sablammii hedduutu jira biyya kana keessatti. Gaafii sabaaf sablammii kana waggaa 2 3 4 8 keessatti hin deebisa jedhamee yaadama. Garuu adeemsi isaa garuu gaafii hunda keenya akka boru nu deebi'u garuu ilaaluu qabna jechuudha. Jechuun abdii godhachuudhaan eeguudhaan tasgabbiidhaan ani yeroo tokko na dhiba dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Mubaarak erga mootummaan kun dhufee akkas taane namni kaleessa 20-30 ta'e mana fincaanii tokkotti fayyadamu har'i mana fincaanii kophaatti kennamee fi mana bareedaa kennamee fi yoo jiru gabaasan keessaa na baase laayifiin achi jiru bar mijataan turre bar isa waan baratanii jiraniif amma sanaan wal qabatee utuu kabajamtuu kantiibaa magaalaa Finfinnee riba kantuutuun kaasin bulchiinsi magaalaa Finfinnee carraa ittiin aduwaa gaafa eebbisiisu nu daawwachiisu argannee turre. An magaalaa Finfinnee keessa haga ta'e jiraadhu iyyuu piyaassaan akkas ta'e yaadaan turre. Naannoon sun jechuudha. Haalli hawaasni itti jiraatu gamoo irraa achii gad nutti agarsiisa waan ta'eef. Akkasitiin ijoolleen durbaa akka meeshaatti gurguramu jedhee yaaduun ture. Gaafa bakka sanaa diigamee ka'u warra achii ka'e caalaa nama biraatu iyye natti fakkaata. Maaliif warri ka'an mana bareedaatti gallee haala jireenya keenya gaariidha yeroo isaan jedhanii dubbatan dhageenya. Miidiyaa irratti gaafa baanu garuu namuma bakka bareedaa mana bareedaa keessa taa'aa tureetu rakkanne jedhee yeroo naasa'u argina. Kun tariitii yaadatti sila jettee waliin qabatu Oromoon biyya bulchuu hin danda'u yaada jedhu dhugeessuudhaaf waan haasa'ame wayifaas hin fakkaatu. Dhuguma natti fakkaata. By the way yeroo tokko akkanumatti namni blind ta'ee osoo waan tokko hin hubatin osoo waan tokko hin ilaalin jibbiinsa hamaa Oromoodhaaf qaburraa kan ka'edha by the way. Dhuguma rakkatee osoo hin taane isuma waan fakkeenyaaf kafanni kun adiidha miti. Lakkii kafanni ati uffattee kun gurraacha siin jaalafumaa ka'e. Indoo du'eetuma kun gurraacha jee amansiisa malee kafanni ishiin uffatte garuu adiidha jedha. Keessisaa bar sirrii miti ati gongortee jirtaa jeen. So maal siin jechuu barbaadeni namoota achii ka'anii dhuguma dubbachuuf yoo ta'e akkuma ati jette yoo isaan illee gaafataman haala bareedaa keessa akka jiran beeku. Namoota akkasumatti komii mootummaarra qaban yookiin jibbiinsa uummata Oromoorraa qabanirraa kan ka'e qofa malee gaafii uummata achii ka'e yookiin achii buqqa'e yookiin achii ka'ee bakka biraarratti qubateetii miti. Kana dhibbaan illee nan amana jechaadha. Mee yeroo hedduu dhimma mootummaan kun kan Oromootii
Oromoodha jedhu wal qabatee hawaasni Oromoo yaadota garaagaraadha kan inni kaasu. San keessaa tokko mootummaan biyya federaalizimiidhaan bultuudha. Oromoon teessuma amma ta'e qaba. Amaarri teessuma amma ta'e qaba. Beenishaangul amma ta'e qaba. Tigraayis yaada jedhu jira. Mootummaan kun Oromoo qofatu fuudhee deemaa jira jechuu akkamittiin dandeenya biyyattiin biyya federaalizimiidha waan ta'eef gaaffiin akkasii ka'uu danda'a hawaasarraa. Ati mootummaan kun kan Oromootiin jedhee amana waan jetteef. Jechuun biyyattiin tun sabaaf sablammii hedduu of keessaa qabdi. 80 ol of keessaa qabdi miti. Mootummaan aangoorra jiru mootummaa Oromooti. Dr. Abiy jechuudha. Dr. Abiy. Ani waa'ee Dr. Abiy malee fakkeenyaaf Oromiyaan Oromoodhaan bulti mitiire fakkeenyaaf kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa isaantu bulcha Oromiyaa akka guututti jechaadha. Ani mootummaan kan keenya gaafan jedhu Dr. Abiy mootummaan aangoorra jiru yookiin biyya bulchaa jiru Oromoodhaadha. Muummichi ministeera Oromoo. Muummichi ministeera So sabaaf sablammii baay'eetu achi jira. Sabaaf sablammii kana hunda bakka bu'anii namoonni baay'een sabaaf sablammii baay'een mootummaa jala jiru. Bakka argataniiru. Bakka argatanii hojii hojjechaa jiru. Walumaan hojjechaa jiru jechaadha. Biyya walumaan bulchaa jiru. Garuu ani gaafin kiyya yookiin yaadan ani kaasuu barbaadu tokko garuu namni baay'een jechuun sabaaf sablammiin hundi osoo hin taane namni xiqqoon ilaalcha gaarii uummata Oromootiif hin qabne waan Oromoo kana cabsu waan barbaadanii fi waa'ee muummicha ministeeraa yoo kaasan Oromoon waan hin danda'u jedhanii fudhachaa waan turaniif har'a hin danda'a sirriidhaa hojjetee jira jedhanii of amansiisuu iyyuu hin dandeenye. Maaliif kaleessa ofitti waan himan tokko qabu. Kaleessa hin danda'u jedhanii har'a akkamittiin danda'a mootummaan kun biyya jijjiiree jira jennee haa jennu lakkiin jennu akkuma kaleessa ejjennoo kaleessaarra jiru isaan. Mootummaadhaaf ilaalcha gaarii hin qabanii uummata Oromoodhaaf ilaalcha gaarii hin qaban. Garuu uummanni Oromoo immoo baatee isaan jiraachisaa ture. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e mee anaafsi har'a asii kaanee naannoo Amaaraa deemnee jiraachuudhaaf carraa hin qabu. Guyyaa guyyaadhaan baasiin 80 illee haa galu 90 illee haa galu baay'inni isaa kan qubatu naannoo Oromiyaarra. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e. Uummanni Oromoo hammataadha. Wajjin jiraata. Aniin magaalaan ani guddadhee dhaladhee guddadhee keessatti sabaaf sablammiin baay'ee wal kabajee jaalalaan wajjin jiraata. Uummanni Oromoo baay'ina sabaa waan qabuuf garuu akkasumatti sodaatama. Uummanni kun garuu lafa baay'isawee. Sirratti hin deemallee jennaan ilma deemsisa rakkoo hin qabu bara. Hammeenyaan qabu. Hammeenyaan qabu keessa isaa dhuguma dubbachuuf yoo ta'e akka Oromoo qulqulluun hin jiru. Garuu qulqullummaa isaa kana jibbanii uummata kana xireessuun garuu waaqa birattuu fudhatamaa argata jedhee yaadu. Maaliif Waaqayyo waa hunda argaa uummata Oromoon uummanni Oromoo aarsaa akkamii uummata biraa wajjin kaffalee akka wajjin jiraachaa jiru guddifachaadhaan harmoo ofii hoosisee guddifachaadhaan even guddifachaa uummanni Oromoo addunyaadhaaf kan barsiisedha bara. San fudhachuudha malee akkasumatti lafaa ka'anii Oromoo kana xireeffachuun jibbuun lafaa ka'anii waan tokko positive laaluu dhiisanii negatiivuma isaa laalanii qofaa waa'ee uummata Oromoo kana akkasitti laaluun ani na gaddisiisa akka Oromoo tokkotti. Kana. Mee yaadota hedduu kaa keessattuu amma haala jirurraa ka'ee akkuma nama sii kaase mootummichi kan Oromooti kan Oromoo miti waan jedhu namoonni walii yeroo falman Oromoo miti jechuudha. Yeroo waliin falman hin argama. Akkasumas immoo jijjiirama kanayyuu hin agarre hin nageenye warri jedhan jiru. Kam jetta isaanii? Akkuma duratti siin jedheedha. Jijjiirama isaa dhageeffachuullee laalullee namni hin barbaanne fudhachuu hin danda'u bakka. Akkam gooteetitti hin taga. Waan tokko bar pozitiivli ilaaluu qabaata. Hojiilee guguddaa even hin danda'aman jedhame. Fakkeenyaaf hidha laga Abbaay xumuree mootummaan dhugoomsee
mul'isee jira miti. Namni waa'ee hidha Abbaay haasa'uun barbaanne callisee har'a waa'ee Abbaay haasa'uu mala. Sii galee? Amma isuma irratti hidhuma laga Abbayyaa irratti muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawwiitu jalqabe warri jedhan jiru. Lakkii muummicha ministeeraa yeroo dhiyoo aangoo muummicha ministeeraa Dr. Abiyyitti kennan Haayila Maariyaamtu baay'ee hojjete warri jedhan jiru. Warreen muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin deeggaran immoo Dr. Abiyyiin deeggaran immoo lakkii piroojeektii badee piroojeektii du'e maallaqni isaa nyaatame muummicha ministeeraa kaasee awwaararraa kaasee piroojeekticha akka haaraatti jalqabsiisee sababa garaagaraa dhiyaata. Ati isa kamitti walii galta? Ani dhugaa dubbachuuf yoo ta'e anillee information ani qabu dhuguma wannitu jalqabsiisee Mallas Zeenaawwiitu jalqabsiisee haa galatoomu. Garuu bu'aa bahii hedduu keessa darbee aarsaan Dr. Abiy kaffale hunda wajjin hin madaalamu. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e. Tokkoffaa Dr. Abiy Ahmed akkuma argitu biyyee yoo ta'e biyyee keessa seeneeti. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e. Awwaara yoo ta'e awwaara keessa seeneeti. Hojii barbaade achi taa'ee akkasitti mul'isee osoo hin taane ta'ee argamuudhaan nama biyya ofii dhaabedha Dr. Abiy. Kanaaf baay'ee dinqisiifadha. Maaliifi akkuma reefu ati kaaste piroojeektiin kun jalqabame anillee information akkanan qabu. Piroojeektii jalqabame san akka haaraatti istiraakcharii isaa akka haaraatti hojjisiisee kan hojjetame san diigamee akka haaraatti hojjisiisee dhaabee uummatatti mul'ise miti. Aniin hundi harka keessaa qaba. Harka caalaan garuu Dr. Abiy Ahmed akka aarsaa guddaa kaffalee biyya tanaaf gumaacheettiin fudhadha. Harka keessaan qabanii miti kan. Garuu gahee isaa baatee jira. Garuu ejjennoo guddaadhaan fuullee isaa pozitiif waan hunda jechuun piroojeektii guddaa hojjetee jira namni kun dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e. Garuu ilaaluudhaaf yoo fedhiin qabaanne har'allee buluufne hin ilaaltu. Akkam goota. Ija kee banachuu qabda waan inni hojjete san ilaaluudhaaf yookiin fudhachuudhaaf ija kee banachuu qabda. Fakkeenyaaf kooriidariin bilisliisiidha warradhaan. Warri akkasii maaliif akka ta'e beektaa? Waan fe'e osoo dhadhaa dhiyeessitee fi dhadhaa qulqulluu ani aarsiidhaaf dhiyeessee fi lakkii kunii muuzii dhanaan jechuu mala. Lakkii muuzii qulqulluudha dhiibaniif dhadhaan qabu naan jechuu mala. Ilaaluudhaaf illee ijjiin barbaachisa. Sammuun hin barbaachisa. Keessi kee waan siin jedhu san dhaggeeffachuu qabda. Yeroo tokko keessa kee waliin wal loltaa bara. Lakkii hojjete lakkiin hojjenne bakka akkasuma jettee darboo osoo hin taane waan hojjetame tokko fudhachuu. Waan immoo badee tokko gaafachuu mirgaa bara by the way. Mootummaa akkasii ani dhuguma dubbachuuf yoo ta'e fakkeenyaaf mootummaan wayyaanee dura jiru. Baay'ina ummataatiin nu caalee miti. Uummanni Oromoo miliyoona 50 miti. Amma sirumaa miliyoona 60 oli. Ummata amma kana namni miliyoona 7 cunqursee jiraachaa ture. Kai lafa keetirraa kai bakka gaafa siin jedhu so meeshaa qabaasidha. Nama meeshaa qabutu nama dhaa miti. Ati meeshaan qabdu yookiin qotiyyoo qabdaa yookiin ulee qabdaa dhiistee kaata bakka lafa keessan. Maaliif meeshaa san sodaatte? Boru ijoollee teetiif jiraachuu barbaadde. Karoora qabda jiraachuudhaaf. Har'a garuu at least waan hojjetame tokko ilaaluun gaafachuun mee biiroo kabajamtuu adde Adaanach deem guyyaan abbaa dhimmaa jira. Yeroo feete galtee dhimma kee himattee yoo isaan hin jiraanne nama bakka bu'e sanitti dhimma kee himattee ba'uu dandeessa. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e biiroo manneenii deemeen ture. Akkasitti nama keessummeessaa jiran dhuguma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani waan takka qabaadheetii miti kan Rabbi beekuun garuu hojii isaanii hojjechaa jiran. Namni garuu akka isaan hojii keessa hin jirre akka isaan hojjechaa hin jirretti namoota kaffalamee fi sooshaal miidiyaa irratti taa'ee mootummaa kana xureessu maqaa balleessi guguddaatu hojjetamaa jira. Mee kanumaan wal qabate warrumti mootummaa deeggaran iyyuu kaffalameetiif fi warri jedhanis jiru.
warrumti fakkeenyaaf warri mootummaa morman kaffalameetiif akkuma jedhamu warri mootummichuma deggeran immoo kaffalameetiif deggeraa jiru warra jedhan jiru isaaniif deebii akkamii kennita kanuma asumaanis itti dabaluudhaan mootummaa deggeruun walitti qabdee akka tanaa deebistu mootummaa deggeruun bal'eessaa isaas deggeruudha yeroo baay'ee amma yoo ati mootummaa deggerta ta'e badiis akka waan itti deggertuutti yeroo fudhatamu jira kana wal qabsiisiitii innaa kaasi. Fakkeenyaaf ani mootummaa baay'een deeggara garuu naa kaffalaniiti miti. So ani garuu maaliin jedha ijaan qaba nan arga waan baay'ee kaleessa abbaan kiyya natti himaa dhufe tokko jira. Akkamitti akka namni isaan xireeffatee arrabsaa ture qofan qaba. Kaleessa ka'e bakka kee gadhiisi deemi gaafa jedhamu afaan hin qabu calliseetuma lafa ofii kennatee keessaa ba'e. Namni si dhaggeeffatu hin jiru. Namni si dhaggeeffatu hin jiru. Har'a garuu sooshaal miidiyaa adda addaatiin even if qaamni mootummaa tokko fakkeenyaaf poolisiin tokko bakka tokko irratti nama tokko yoo reebe immediately sooshaal miidiyaa irratti ba'a miti anillee atillee namni gariin illee namni hundi keenyaan argina. So namni sun evidensii ofirratti jechuun evidensiin jira waan ta'eef hoosuma tarkaanfiin irratti fudhatamee to'annoo seeraa jala oola jechaadha. Mootummaa arrabsuudhaaf by the way namni lafumaa ka'ee arrabsa jedhee yaadu'an. Fandii wayii kennamee fi mootummaa kanarratti maqaa balleessii wanni godhii arrabsi jedhamee taa'ee hojii biraan qabu achumarratti taa'ee kaffaltii isaa fudhachaa mootummaa kana arrabsaa oola. Mootummaa kana deeggaruudhaaf garuu kaffalamee fi kan jedhu kana garuu ani hin fudhadhu dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e aniin waan hojjetame tokko waan mootummaan hojjete dhuguma kaniin arge kanaa mootummaan kun kana hojjetee biyyattii tana jijjiiree waan akkasii godhee akkana godhee mana barumsaa ijoollee nyaata nyaachisee dabtara bitee yuunifoormii bitee haala mijataa godhee yoon jedhe wanta jiru wanta tangible ta'ee lafarra jiru malee waan hin jirre naasofne. Waan jiru tokko haasa'uudhaaf immoo evidensii maalidha namoota achi jiranidha. Inna san waan ta'eef ani kaffalamee fi dhiisee minaamin wanta jedhamu kana nan amansiisu. Garuu namoonni maqaa balleessii Oromoo irratti ka'anii jiran for sure kaffalameef. Hin beekna kaleessa jiruu isaanii beekna waan ta'eef. Har'a jiruu isaanii jiruun isaan irra standaardiin isaan irra jiranillee sirriitti beekna waan ta'eef. So inkaamii kan ta'ee fi maqaa balleessii achi jiruudha jedhee yaadaan. Tole kanuma wal qabatee gaaffii mansilaasii gaafadheen irra sii deebi'a. Atama fakkeenyaaf deeggartuu mootummaa kanaati jechuu dandeenya irra caalamu muummicha ministeeraa deeggaraadha kanatti jette. Sirna muummichi ministeeraa hoogganu jalatti namoonni miidhamuu danda'u. Fakkeenyaaf ganda ta'e yookaan godina ta'e keessatti namni wayii ajjeefamuu danda'a, buqqa'uus danda'a, rakkoo wayii irra ga'uu danda'a. Isa sin deeggarta jechuudha gaaffii hawaasa yeroo baay'eeti amma nama ajjeesuu deeggartaa yeroo jedhan hin argamu waan ta'eef sooshaal miidiyaarra. Bireen muummicha ministeeraa deeggarta jechuun ajjeechaa godina ta'e yookaan aanaa ta'etti ta'e jajjabeessaa jirti jechuudha. Kanaan dura maalan jedhee beektaa Mubaarak aniin hin jedhe mootummaan kun lakkii ani ummata Oromoo bakka bu'eetiin dhufee yookiin ummata Oromootu na filatee aangoo kanarra jira waan ta'eef ani ummata Oromoo qofan tajaajilaa yookiin ummata Oromoodhaaf qofa haala mijeessa malee kaan nan galchu hin jennee miti. Sabaaf sablammii biyya keessa jirtu hunda walqixa jiraachisaa jira miti. Biyyattii bulchaa jira miti. Garuu fakkeenyaaf abbaan kee ijoollee 12 qaba. Haajan. Ijoolleen 12 tun hundi abbaa kiyyatti gammaduu dhiisuu malu. Fakkeenyaaf aniin abbaan kiyya gaafa haasa'u sirriidha barii quxisuu kiyyaan sirriidha kan abbaan kiyya jiru sitti himaa jiru maaf hin dhageessu jenna lakkiin sirrii miti ani kan hin barbaadu kanaa. Kanaati jettu iyyuu sirrii miti ati isa deeggaraa jirtaa naan jedha abbaa kiyya. Garuu isa san maaliif hin jedhaan?
abbaa kiyyaaf obboleessa kiyya araarsuudhaaf waan abbaan keessi hin jedhu san fudhadhuudha kan hin jechaa jiru. So mootummaan kun walqixa nama hunda tajaajilaa jira. Rakkoon hin jiru miti. Of course rakkoon jira. Rakkoo mana keenya keessatti uumame san abbaa kiyya, gosti kiyya, haatiti, maatinti furuu malti. Hiikuu danda'u. Mari'achuu dandeenya. Ayi lakkii waanuma mana keenya uumame san rakkoo mootummaati jennee quba qabaachuu hin qabnu. Rakkoo mootummaa qofa iyyuu hin taane rakkoo muummicha ministeeraatti jedhamee dubbatama. Akkas jedhu dhuguma. Rakkoo mootummaati jechuun yeroo baay'ee mootummaan muummicha ministeerarraa jalqabee akka haga bulchaa gandaatti mootummaa kan jedhamu. Namoonni baay'een garuu muummicha ministeeraa wajjin wal qabsiisu yeroo baay'ee gaafa argu. Rakkoon hin jiru miti baay'ee. Rakkoon hin jiraa bara. Rakkoo san garuu nu furuu dandeenya turre bakka jiru irratti. Fakkeenyaaf namni godina tokko bulchu. Isa jala nama hedduu jira miti. Achi jalatti gandi jira, maaliin jira, gooxiin jira, waa baay'eetu achi jala jira. Akkuma aangoo isaaniititti gadi bu'anii rakkoo uummataa hiikuu irratti, furuu irratti rakkoon jira, of course jira. Muummicha ministeerarra iyyuu bulchaa gandaa ta'uu hawaasatti dhiyaata waan ta'eef tajaajiluu kan qabu isa. Dhuguma akkas ture. Garuu maalidha amma rakkoon keenya? Namni hundi akkuma nadhittiin takka biddeen tolchitii biddeen dinaan erga mootummaan kun dhufee boodaa yoo jette biddeenuma kaleessa tolchitee ijoollee ishii guddisaa turteetu har'a dideen. Rakkoon eelee ta'uu danda'a, abidda ta'uu danda'a, yookiin xaafii san ta'uu danda'a, yookiin akkaataa ishiin bukeessitee qalliste ta'uu mala hin beeknu nuti. Garuu dideen soo mootummaa kana balaaleffachuu hin qabdu. Of ilaaluu qabdi maalidha rakkoon isaa? Sila maaltu itti baay'ate? Maaltu hanqate? Moo abidda tolqixa miti? Moo gombisaatu sirrii miti? Akkasumatti waa hunda quba mootummaa irratti qabuun faayidaa hin qabu. Ani baay'ee waa tokko Mubaarak dhuguma dubbachuuf yoo ta'e laaluuf qalbeeffachuun garaagarummaa qabaata. Gaafa laaltullee qalbeeffachuun gaariidha. Keessa isaa sirriitti laaluun gaariidha. Dogongorri hin jiru miti. Dogongora inuu hamaa ta'ee akka mootummaa irratti namni baay'een lakkii dogongorri jira, lakkii akkasii miti akka jedhan kan godhan namoota jala jiranidha. Dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e. Gaafii hawaasaa san hiikuu, furuu. Sii galee nama tokko karaa hin beekne tokko aniin Mubaarak. Ani kan hin deemuu barbaadu Baaleedha. Baalee eessaayinii konkolaataa argadha gaafa hin jedhee si gaafadhu. Ilaali biree asii ka'eeti. Fakkeenyaaf amma naaf si Boolee jirraa jira. Boolee ka'eeti. Burraayyuu dhaqeeti. Ashawaa Meedaa dhaqeeti. Wanni deemiti. Qaallittii deemiti. No. Burraayyuu deemiti. Amboo deemiti fakkeenyaaf. Yookiin immoo buufata konkolaataa atobistaraa deemi. Amboo deemiti. Amboo irraa deebii Baalee si geessa. Namoota akkasiitu nama miidhaa jira baay'ee. Kallattii laayinii dhugaa ta'e sirrii ta'e takka. Kallattii walxaxaa warra namatti. Kallattii sirrii ta'e takka nama ofiitti mul'isu gargaaru. Namni ijji isaa hin argine tokko deemii karaan kun sirriidha jechuu mannaa yoo inni ulee ofii of harkaa hin qabaanne kottu tana siin ceessisaa achiin booda karaan isaa fuulleedha deemi jechuun salphaadha. So dogongorri hin jiru miti. Dogongora keenya garuu hiikkachuu dandeenya turre. Achuma godumatti hiikamuu danda'a malee muummicha ministeeraa bira gahuu hin danda'u hin qabudha. Wanti hunda isa inni ilaallatu bara. Akka rakkootti mootummaan biyya hunda bulchu rakkoo qaba. Abbaan kiyyayyuu rakkoo qaba siin jechaan jira bara. Atillee yoo deemte abbaa kee bira ati itti gammaduu maltaa yookiin obboleessi kee tokko immoo loluu danda'a. Sirrii miti abbaan keenya anaaf si ija wal qixaan hin laaluu jechuu mala. Garuu isa san furuudha lakkii bara akkasii. Yoo inni dhugaa ta'e irraa fuuta. Waan saniin furta. Yookiin immoo ati amansiista. Lamaan keessan amantanii wal amansiistanii laayinii tokkorra dhuftanii waliin deemtu. Rakkoon hin jiru miti rakkoon jira. Rakkoo jiru san garuu namoonni jala jiran furuu qabu, hiikuu qabu. Komii hunda namni hundi akka mootummaa irratti yookiin PM Xaqilaa Ministeera muummicha ministeeraa keenya irratti akka harka hin qabanne
waan tokko furuu qabu akkuma aangoo isaaniitiin bakkuma jiran sanarratti sadarkaadhaan hiikuu qabu furuu qabu jedhee yaada. Tolega waanuma hawaasni kaasuu irraati bireenni akkasii waan jedhu irraan si gaafadhe carraama kanaan immoo wantoota ofii keetii yaaddu akkati ibsituuf yaadeetan mee gara biraatti haa dabarru keessumaa ijoolleen dubartoonni aartii keessa jirtan ogummaa garaagaraatiin hawaasa Oromoo fuulduratti ba'anii mul'atan akka keessa dabalatee yeroo tokko ejjennoo gaariidhaan waan barbaadanis waan hin barbaannes dubbatatu. Cabsaniis fuulduratti deemu waggoota amma kanaaf aartii keessa turte hawaasattis waan yaaddu dubbachaa ejjennoo qabaachaa deemuun waan guddaadha. Kanaan wal qabatee gaaffii tokkoon si gaafachuu barbaade. Ijoolleen durbaa yeroo dhiyoo miidiyaatti ba'an akka keessan jechoota hin danda'an. Fakkeenyaaf nama kan sila sii kaase konkolaataa mootummaa bitee fi lafa kennamee fi bitamtee mootummaa wantoonni akkasii jiru. Ati garuu sanaan utuu hin cabin lakkinaan kennamne jettee ejjennoo kee ibsataatti kan itti jirtu. Yeroo dhiyoo mucaan tokko kan of ajjeestee jirti. Koomentiidhaan of ajjeesti sababa garaagaraa namoonni kaasanii haasa'u of ajjeesuun baay'achaa jira miidiyaa irra keessattuu dubartootaan wal qabatee. Akkamittiin koomentiiwwan garaagaraa jecha hawaasaa garaagaraa danda'as geessanii ati akka dubartii tokkootti akkamittiin dandeessee aartiis hojjechaa ijoollee keessa guddisaa wanta biizinesii keessa hojjechaa as geesse sanarratti gorsa gaarii keessuma ijoollee durbaaf ta'e yaada waan ta'eef. Dhuguma gaafii baay'ee mishaa tokko na gaafatte baay'izaweenna dubartiin akka biyyaatti illee akka manaatti illee lafee dugdaati baay'izawee. Dubartii malee wanti milkaa'u wanti galma ga'u takkallee hin jirtu. Bu'aa ba'ii baay'ee keessa odoon darbiin namni har'a miila lamaan dhaabbate inu hin jiru. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech odoo gaafatteeni bu'aa ba'ii baay'ee keessa dabartee har'a dhaabbatte. Kantiibaa kan taate. Yaa. Kantiibaa taatee bakka achii gahumsi kana dhumni jechaan jiru baay'izawee. Garuu as gahuudhaaf namni aarsaa guddaa kaffala. Ani har'a as dhufee taa'uudhaaf aarsaa guddaa kaffalee hin jira. Siigalee maatii kiyya biraa hojii adda addaa hojii manaa akka dhiiraallee baanee hojjannaa akka dubartiittillee hojii manaa hin hojjannaa barumsa hin barannaa gaafa dhufne immoo Finfinnee kana keessatti ollaan sodha siigalee baatee galtee maal jechuun hattu wajjin ol loltee waan kee kennitee boochee maal akkasumatti waan hundi mijatee fi namni tokko har'a hin dhaabbanne aarsaa guddaa kaffalee dhaabbate. So aarsaa san kan kaffalaa deemtu garuu gooliin kee yookiin dhumni isaa kam akka ta'e ka'umsa keetii fi galma kee adda baafattee beekuu qabaatta. Namni kamiyyuu mirgaa fi dirqama isaa adda baafattee beekuu qabaata. So ka'umsi kiyya eessa galmi kiyya eessa gahuun qaba jedhee ispeeshaalii dubartoonni ta'in jabaattee cichitee of jijjiiruu irratti barumsa ofii barachuu irratti hojii jiran irratti effectively hojii ofii hojjechuu irratti ana dabalatee waan baay'eetu nu hafa. Kaniin nu hafa siin jedhe maali har'a as gahuu keenyaa fi akkasumatti nu mijatee yookiin akka kafana ani uffadhe kana addaanneetii miti. Bu'aa ba'ii baay'ee keessa dabarreetti nu baarayaa. Waan baay'ee argina akkuma aadaa ta'uu danda'a hin beeku biraaneen bakkuma teessu kanaa yoo teessoo see akkas jijjiirratte yaadota hedduu dhufa. Ijoolleen durbaa keenya maal beekuu qabu miidiyaatti warri dhufan utuu kana beekanii wanta ta'ettu. Waa'ee boontuutiif wal qabate akkamitti dhageessite mee fakkeenyaaf maaltu sitti dhagahame miira akkamitti dhagahame mucaan kun miidiyaa irra sochooti kontentii iseedhaaf naa ta'a jettee waan itti tolu tokko hojjechaa jirti garuu viidiyoo hojjettee bakka nagaa jettee yeroo isin hojjeestu argama. Taateen akkasii yeroo baay'ee ta'a. Akka dubartii tokkootti viidiyoo kana akkamitti ilaaltete?
By the way, Mubarak ani dhuguma dubbachuuf yoo ta'e micoosan nan laalaan yeroo baay'ee. Bakka micoon suni Oromoo qulqulluu takka. Waan keessa ishii waan magaalaan kun dhufee keessa galee borci osoo hin taane Oromoo qulqulluu waan feete haasoftu. Kun hin fokkisaa, kun hin bareedaa kan hin jenne. Waan itti dhaga'amu garuu kan baastee ummatatti mul'istu yookiin agarsiistu yookiin immoo waan itti dhaga'ame tokko micoo haasoftuudha. Unat dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee tokko garaana nyaatti dhugumadha. Maaliif duunni galmaa miti baay'ee. Gaafa nani har'a as taa'ee haasa'u bu'aa ba'ii hedduu dabarsee booyee gaddee manniif kafanni waan baay'ee namaa dhoksa baay'ee. Lakki ani bu'aa ba'ii keessan dabarree haalli kiyya bakka jiruun kiyya hundi mijataa ture akka kafana kana adii ture ani rakkanne ani beelofne ani boonye ani gaddine namni jedhu yoo jiraate 100% soba kun completely nama taatee gaafa dhalattu wanti akkasii jira bakka garuu dubartoota keenyaaf dhaamsan ani dhaamu booniin waan baay'ee keessa dabarte. By the way, kan dabarsite caalaa kuni jabaa hin turre kan kanaan booda dabarsitu. Maaliif miila lamaan dhaabbachuudhaaf aarsaa guddaa kaffaltee jirti micoon sun. At least har'a dhaabbattee turte. Namoonni keenyallee social media garagaraa irra jirtan wal jajjabeessuu irratti jabaadhu. Hamileen by the way wanni guddaadha. Ilmoo namaatiif. Micoon tun ufumaaf dhiibbattee as geesse miti. Aarsaa guddaa kaffaltee jiruu ishii keessatti jalqaba even if viidiyoon ishiin jalqaba hojjette sireerra teessee waraabdi sireerra teessee nyaatti ilaalaan ture. Har'ammoo xiqqoo fooyyee qabdi. Bravo jabaadhu. Ati cimtuudha. Ati goota. Ati jabduudha jedhanii jajjabeessuun inuu hamilee ishii ol kaasaa bakka ishii yaadde osoo hin taane kan ishiin yaadde caalaa deemuu dandeessi. Jiruu ishii jiraata. Jiruuti ana jiraata. Jechuun jiruu ishii jiraata malee namni biraan jiraatu. So akkasitti wal jajjabeessuu irratti hamilee wal cabsuu osoo hin taane wal jajjabeessuu irratti osoo moor hojjannee namni hundi immoo itti tolee mijatee fi gammadee gammachuudhaan hin jiraan. Maybe biraaneen waan konkolaataa ooftuuf jiruun mijatee fi hin gaddituu hin boochuu miti. Nan boo nan kufalleedha. Nan gaddalleedha. Nan ka'ammoo. So gaddi kiyya garuu akkana fudhatee deemuu hin fedhu. Forever hin fedhu. Nama miti nan gadda san keessatti turuu garuu hin fedhu. Mul'ata kiyya isa kaleessaan laala. Booniin qananii maannoo qananii haadha manaa Andu'aalam. Ijoollee akkasii ijoollee biyyaafuu hojii guddaa hojjechuu danda'an eegara isaanii baay'ee bareeffachuu danda'an ijoollee bakka guddaatti boru arginu akkaataa kanaan dhabuun cabuudha baay'ee jechuun osoo sabni keenya bal'aan jiru osoo aadaa keenya rakkoo keenya furachuu dandeenyu nuti rakkoo keenya akkaataa gadaatiin furuu hodoo dandeenyu haasa'uu hodoo dandeenyu jaarsolii guguddaa hodoo qabnu heeraaf seera hodoo qabnu waan baay'ee hodoo qabnu akkaataa kanaan micoon tun sooshaal miidiyaa irratti waan fe'aa ta'u kan kana caalu meeqa jira hodoon ani taa'ee itti mee hin boochi turtee barseenaa kan ishii sirumaa xiqqaa ta'uu mala waan fe'aa ta'u. Waanuma fe'aa ta'u sii galee kan nuti haasofnu caalaa lakkii ulfaataadha. Garaan kun waan baay'ee qaba. Mul'ata ishii isa boruurra gahuu qabdi turte. Lammata immoo ijoollee yaada akkasii keessa jirtan please of ilaalaa. Namni tokko du'e so haat maaltu dhufa saniin booda. Nama sinii gadde nama sinii booye nama siniif jedhee mataa ofirraa cire yookiin taa'ee sin dhaggeeffachaa ture yaaduu kan jedhe yaaduutu kan jedhe ilaaluudhaaf carraan hin jiru.
darbinaan darbeedha lubbuun Duunaan deebiin. dunaan deemedha baqa waan takka hin jiru du'aan booda wanti jiru waa tokko hin jiru immiinit fakkeenyaaf rabbiin jedhiniiniiti biraaneen ammoo osoo duute ammaan tana reeffa jedhamti malee biraanee jedhamtee maqaan hin waamamu maaliif of balleessitan waan baay'eetu jira bara waan baay'eetu jira waan kun guddaan mastaawotii tiiknasiin isaa furdaa ta'e siin fuulduratti dhaabbatee akka siin hin deemne gara duubaatti yoo siin deebise isa kana muruudhaaf maaltu na barbaachisaa akkamittiin kana darbee kaayyoo kiyya isa boruu ilaala malee maafan kun na darbee na kuffisee maafan ani du'aaf maafan ani kufa kaayyoo kaaneef galma akka geenyu jabaannee hojjannee moonee hodoon himin gadda keenya maaliif gadda keenya maa namni ilaala namni gadduu mala ayinoon gadda baqa nama gaafa taatee dhalattu gaafa nama taatee guddattu hin boochaa hin gammaddaa hin kofaltaa hin naataa waa baay'eetu jira namni hundi akkanumatti ta'ee dhaabbatee gammadee jiraateetii miti bu'aa ba'ii baay'ee keessa darbeeti piliis ijoollee ta'e obboleewwan tiyya kaniin ani sin gorsu mana keessatti waan baay'eetu jira kan namoota baay'ee odoo dhageessanii kunillee jira kana dandeessee kana dandamattee dhaabbatteetu dhuguma ati har'a nama taatee jettu garaan waan baay'ee namaa dhoksa manni waan baay'ee namaa dhoksa kafanni waan baay'ee namaa dhoksa hin gowwominaa du'aa booda wanti jiru waan takka hin jirtu namni jiraateetu even if nama gadda kee eegaa ture bara ati mo'atteeti jiruu kee agarsiisuu qabda turte bara dhuguma dubbachuuf yoo ta'e obboleewwan tiyya har'allee borullee bakka adda addaa kan jirtan baadiyyaa magaalaa keessa kan jirtan yuunivarsiitii kan jirtan biyya hambaa kan jirtan hundi keessanuu wanti hundi hin darba yoo sin jiraattan hin darbu yoo sin jiraachuu baattan immoo hin darbu laaluu hin dandeessa waan ta'eef diinni keessanuu akkasin laaluuf borii keessan egeree keessan akka laaluuf jiraachuu qabdan duunni forever murtee hin ta'u filannoo miti filannoo hin galuuyyuu filannoo keessa duunni filannoo keessa hin galu baqa filannoo keessa kan galu hojjetanii of jijjiiranii kaleessarra har'a wayya jettanii namni hundi waan baay'ee baatateetu dhaabbatee deema namni hundi akkasumatti darbee fi akkasumatti miidhagee akkasumatti meekaappii fayyadamee konkolaataa oofee hin deemu manni waan baay'ee namaa dhoksa piliis tasgabbaa maatii keessan laalaa warra keessan laalaa egeree keessan laalaa abjuu keessan laalaa keessattuu haadha ofii haadha yeroo hunda jiraachuu namaa eegdu biratti murtii akkasii murteessuun gaarii natti hin fakkaatu Oromoon mammaaksa isaa keessatti ofii fuudhuutii maafa fuutii jedha. Dhugu. By the way, Oromoon waa malee waan jedhu. Mammaaku. Guyyaan du'a keenya har'a taanaan nuyi ofuunees ofudhuu baannes har'uma du'a. Kanaaf dargaggoonni keenya dubartoota isa ta'anii dhiironni isa ta'anii akkuma tette filannoon of ajjeesuu ta'uu hin qabu. Rabbu guyyaa isaatti nama fuuchuuf jira. Hundumtu taraa eeggatee har'a bor deema. Haa ta'uti garuu murtiin akkasii yeroo baay'ee shaakalamuu hin qabu. Shaakalamaa dhufaatti jira waan ta'eef keessattuu warra akka keessan chaalenjii hedduu keessa dabartan namni isin dhaga'u immoo yoo waan kana irra deddeebitanii hawaasa keenyatti himtan baay'ee murteessaadha yaada. Kanaan wal qabatee sababootatu himama yeroo baay'ee yeroo namni ajjeefamu. Amma kan booniitiin wal qabatee exact rabbitu beeka bor poolisii waan isaa bira ga'uu danda'a sun isaanumaaf haa ta'u garuu jalalleedhaan wal dhabuu taasisamaa yoo dubartiin tokko duute arraba waa jedhamu waan hedduu qaba. Durbi tokko jalallee isheetii yoo wal dhabde jiraachuu hin dandeessu bire. Baay'ee jiraachuu dandeessi malee. Sanummoo jaalalleen ishii achitti ishii cabsuu mala. Akkam godheen sitti makan garaa dhuguma dubbachuuf yoo ta'e. Baay'eetu jira. Waan baay'eetu jira. Yoo haasofne jechuun hin ta'u yaa hafu.
namni gaafa dhalatu iyyuu bar gaafa jiraatu bakka qormaataan jiraata. Qormaataan jiraattee addunyaa tana challenge gootee keessa jiraattee malee abbaan manaa si dhiisee deemee hiriyyaan kee si dhiisee deemee bakka yoo filannoo biraa qabaate abbaan manaa kee si dhiisee deemuu danda'a. Haa deemu bakka. Ati garuu boru jiruun biraa akkatti fufu yaaduu qabda. Hanga Waaqayyo lubbuudhaan si jiraachisetti. Yoo hin jiraanne immoo bakka hin jirtu. Garuu nama kana waan an jaaladheef yoon isa argadhe malee yoo isa wajjin jiraadhe malee bakka jiraachuu hin danda'u. Jettee murtii fokkisaa akkasii ofirratti fudhachuun haadhatee si wajjin gangalattee ji'a 9 guutuu garaa keessa si qabdee si guddisuudhaaf aarsaa meeqa kaffaltee si guddistee asiin si geesse deebiin harmee teetiif ta'u du'a kee miti. Ati obbaafattee barbaayizawee ijoolleen du'an obbaafatan maatii isaaniitiif garuu gadda bara baraa dhiisanii deeman. So dubartiin baayizawee namni gaafa jabaate gaafa cichi gaafa jabaate rakkoo baay'eetu dhufa ulee baay'eetu dhufa. Namoonni akkuma reefu duratti haasa'aa turre ani waan kana uffadhe boru waan kana hon jijjiiree lakkii maaliif jijjiirtee micoontuun akkas ta'uu mala. Namni akkuma ilaalcha isaatiin waan baay'ee siin jechuu mala. Yoo dandeesse garuu gaafii achi jiruuf deebiin illee hin barbaachisu akka yaada kiyyaa. Caaltee mootee irra aantee argamuu qofa fal'isa. Du'a yeroo hunda dorgommii keessa hin galchinaa. Keessattuu dubartoonni keenya abbaan fe'ee haa deemu boru guyyaa biraati. San caala nama jaalattu dhufuufi mala yoo Waaqayyo jedheen. Namni yeroo baay'ee immoo gadda keessa gaafa jiraatu Waaqatti siquu qaba. Amantii fedhe haa qabaatu. Akkuma amantii isaa Rabbii jala dhokachuu qabaata. Achi gaddi guddaa si cabsee wanti tokko mataa kee si dha'ee sibiilli sun lakki sibiilli kun ani oliin jedhu na ajjeesuu saatii bakka aduu kiyya jettee morma gadi cabsachuutiin ala lakki ani bar Waaqa koo hin qaba. Rabbii kiyyan na bira jira. Inni na kaasa. Boru abdii guddaan qaba. Boru inni kun seenaadha. Baay'izawee ijoolleen akkaataa kana keessatti darban hundi ishii hodoo waan kana dabarsanii boru seenaadha hin haasa'an. Booniin waan kana dabarsitee osoo ta'e gaafsan darbee osoo jiraate har'a akka seenaatti bar kaleessa waan akkasii murteessuufan ture. Kaleessa akkas jechuu malte. Dorgommii keessan galu, gaafii keessan galu. Lubbuu keessan wanni hin qabne bakka bu'aa hin qabne bareedduu san dabarsitanii waan biraa keessan galinaa of ilaalaa. Waan guddaatu jira saniin oli waan guddaatu jira har'a akkasumaan waanuma xiqqoo takkaan gadditanii hin cabinaa. Isa kana mootanii bor waan biraa akka jiru garuu beekaa. Isa jala muraa beekaa. Bor yaaduun gaariidha. Bor yaaduun gaariidha. Wanti hundumtuu har'an darbaa obsaan. Obsi waan hundumaaf furmaata yaada. Obsanii yoommoo obsuun hin danda'amu. Hiriyaa gaarii yoo qabaatan hiriyaa sana rakkoo sana qoodanii fi maal yoon godhe bayeessa jedhanii ittiin mari'achuunis waan gaariidha. Biyyoota warra adii kana keessatti immoo kan baratame namni gaafa aaru gaafa mufatu waraqaa irratti barreessa bakka waan isa mudate kana diyaarii kana barreessu. Sunillee keessa ofiitii baasanii bor akka seenaatti lafa kaa'uuf baay'ee murteessaadha waan ta'eef namoonni yaada akkasii keessa jiran yoo danda'ame namoota ogeessotatti siqanii rakkoo isaan mudate mariisisanii akkaataatti furmaatatti ba'an mari'achuun more professionalidha. Yoommoo lakki dhimma koo nama kamiifuu hin qoodu yoo jedhanii barreessanii yookaan gaariidha yookaan maatii isaaniitiif qoodanii yoo ittiin dubbatanii dhimmichatti furmaata yoo fidan baay'ee gaariidha yaada. Kanaaf haala kamiinuu akka tamma jette lubbuu bakka bu'aa hin qabne haala salphaan waan darbuuf jedhanii baasuun gaarii miti ergaa jedhu dabarsuu fi yeroo gaarii waliin qabaanne ijoolleen durbaasa ta'u dargaggoonni haala hin taane keessa jiran ergaa kee ni fudhatu hojiitti ni hiiku jennee abdanna. Xumura irratti dhaamsa yoo qabaatte carraan sii kenna waan asitti argamteef garuu galatoomi.
Hayyee dhumarratti waan an dabarsuu barbaadu tokko akka addunyaan qaroomaa deemtu namni hundi qaroomaa addunyaa wajjin kompiit gochaa deemuu qabaata. Ijoolleen teenya baay'ee beeku, baay'ee baratan. Laayifiin waan baay'ee isaan barsiistee jirti. Garuu waanuma xixiqqoodhaan kufaa warra deeman, gaddaa warra deeman, bu'aa warra deeman ta'uu hin qabaatan. Mana hunda keessa waanuma adda addaatu jira. Mana san keessa hoo seente akkamitti kana dandeessee dabartee siin jedha. Achi moo deemtee kana hunda keessa akkasitti dabartee ati dhaabbattee siin jechuu mala. Waan baay'eetu jira. So fakkeenyaaf dubartii takkaa fi dhiirri tokko yookiin dargaggeessi tokko waa'ee jaalalaa keessa jiraachuu malan. Akkasumatti har'a hiriyaa biraa, boruu hiriyaa biraa jijjiiraa akkas deemuu osoo hin taane jalqaba itti yaadanii waan keessa galan san keessaa immediately utaalanii ba'uu osoo hin taane laaluu, bitaa mirga isaa laaluu, jalqaba odoo keessan seeniin waan san qorachuu, sirriitti diiteel waan tokko ilaaluu, dhuguma dubbachuuf yoo ta'an biyyuma Itoophiyaa keessatti akkasumatti dubartii dhiira jijjiiruun malee addunyaa keessan jiru dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e biyya guddate keessattina namni gaafa hanga gaa'ila keessa seenu jaalalaan wajjin turuu danda'a amma tokko. Garuu baay'ee kabajaan fedhiidhaan wal kabajuudhaan maatii walii kabajuudhaan jiraata waan ta'eef dargaggeessi keenyallee yaada akkasii yaada bilchaataa yaada mo'ataa qabatee jaalalaan ishiillee odoo miidhiin ishiinillee isa odoo miidhiin waaqa gidduu keessa godhatanii waaqa sodaachuudhaanii jiruu isaanii akka jiraataniin dabarsuu barbaada. Kan kana achi garuu atillee sagantaa kanaaf waan asitti naaf feerteef guddaa galatoomii baay'ee gammadeen jira. Waanuma isaaniif ta'u waanuma itti tolu jechuun egareetiif namni filatee keessaa fudhachuu danda'a. Siigalee namni tokko ergaa tokko gaafa dabarsu lakkii kun nan ilaallatu yookiin immoo kun nama madaalu ani kanarra darbee nama waan baay'ee yaaduudha nama bilchaateedha jechuu mala. Namni immoo angafti kee yookiin immoo waan isa mudate tokko gaafa sitti immoo barumsa akkasiin ta'uufinna akkaataa saniin akka deemtaniin jedha. Guddaa galatoomii ulfaadhu yeroo kee fudhattee stuudiyoo kee ture waan akkasii yaada akkasii wal jijjiirre waan ta'eef guddaa galatoomii. Atis ulfaadhu galatoomii yeroo biraas dhimma biraa irratti walitti deebina jedhee yaada. Turtii gaarii ture. Namoonnis akka irraa baratan abdiin qaba. Maaliif dubartoota haala rakkisaa keessa haala gaarii keessa dubartiin kamiyyuu gaafa qophaa jireenya moof jettu rakkoo hedduu akkasii mudatu beekamaadha keessattuu biyya akka keenyaa keessatti waan ta'eef siin atis rakkoo hedduu keessa dabartee bakka har'a jirtu kana geessetta jedhee waan hin amanuuf dubartoonnis kanarraa ni baratu. Bor namni har'a of miidhuu yaadaa yeroo tokko lakkii rakkoo keessa darbee akka biraanii ta'uu hin danda'a. Akka sila kaaste immoo akka Adaanech kabajamtuu kantiibaa magaalaa Finfinnee akkas biyya bulchuu hin danda'a jedhanii yaaduu yoo danda'ani wanti hundumtuu hin darbama jedhee waan yaadeef carraa kanaan dhimma aartii qofaa haasa'uu keerra immoo dhimma kanas yoo haasofte gaariidha dheen kaase galatoomii ulfaadhu. Dhuguma guddaa galatoomeetillee dargaggeessi keenyallee obboleewwan teenya boru har'a hiriyyummaa wajjin turanii boru gaa'ila godhatu waan ta'eef paliis hin miidhinaa bakka waan jiru waliin haasa'uu waliin furuu dandeessu waan hin murteessine keessa immoo hin galinaa maaliif isaan ekspiriyaansii baay'ee qabaachuu malu. Shamarran garuu gara gaa'ilaatti gaafa hiriyyummaa darbanii gara gaa'ilaatti dhufanii bakka jiruu tasgabbii qabu tokko mana ofii dhaabbachuu barbaada waan ta'eef of kennanii jiruu isaaniitiif mana isaaniitiif jiraachuu barbaada waan ta'eef hin miidhinaa jechuun ammas darbee lubbuu isaanii wanni hin qabne tokko akkaataa kanaan dhabuuni dhuguma akka sabaattillee dhuguma dubbachuuf yoo ta'e
akka sabaatti illee kisaaraa guddaadha akka yaada kiyyaattinna dargaggeessi keenya illee dargaggeessaafis miidhaa guddaadha yaadaan. boruuf Jaalalleen isaa wajjin jirtu miidhamte taanaan gama seeraatiinis rakkoon biraatti dhufuu danda'a. Sana duwwaan mootummaan hin taane gama seeraatiin yoo wanti irratti argamu dhabame illee sammuun isaa boqonnaan kennaaf jedhee yaadu dargaggeessi keenyas kanasitti yaaduu qaba. Walumaa galatti hawaasni Oromoo nagaan bahee akka galuu hawwiin keenya guddaan tasgalatoomi ulfaadhu. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV irraa kan daawwachaa turtan Qubee poodkaastii keenya guyyaa har'aatiin Biraanee waliin turtii taasisne haala yerootii fi dhimma aartiitiin wal qabsiisne ergaawwan jajjaboo babbareeda yaada see bira jiru hundanuuf qooddeetti jirti. Isinis waan nu hordoftaniif waan nu faana turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Torban qophii biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaatti.